kabajamtoota keenya akkam nagaa qabdanii jirtanii jajjabaatanii isin jecha alhamdulillah rabbil alamin kunoo watan gaarraa eenyu wajji argamtee yoo qayyattan taate obboleessa kiyya wajjin argamaa alhamdulillah rabbil alamin egaa biyya namaa keessatti fagoodha baharaan nu gidduu jira namni gaa dhufeetis nama laalu roon feete yoo namarra fideemtes waan namni keessa jirus nama laalu hin danda'u laalu waan hin dandeenyeef jecha asumaa gubata asitti immoo namni akka achiisanii miti egaa yoon ani isaan naamanii nan dhaquu didellee dhufanii na laalanii amma obboleessa kiyya gaamee maal keessa irratti kootu jenneen hin dhufnee jeet akkasitti na hubatuudhaaf natti dhufee obboleeyyan kiyyaa mee salaantaa gaafamu bahe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota Waarda. Akkuma ishiin jechaa jirtu kana akkuma dhadhee wanta naannaa dawwaltee akkanatti nanaan jiraa hin dhufee fidee manattillee na tumsiisee jettee nu himteetiin ilmaan isallee dhiisii qoottuu maal ati dhiirti isa malee hin jirtu inni dila sammara rooroo sammara si godhee akkasi godhe hunda dhiifama goonee fi irra kunneen ammallee yalaafuu hidee haga manatti dhufee si tumsiisu ati maal edda dhiisii qoottu haa jenneen garaa waa dhala hungaa akka nuti jennus waan jiru diddee turtee ishiin kan dhufin hafnaanin maalirra jirti dhiiroo akkamitti jirtii jee dhufee jechuudha. As dhufnaanis kunoo eenyunis hin jiru mucaa Bilaal na jalaa fudhatee deeme jetti. Ani ilmaan isaa kanaa hudhiisii deemin jaanii ishiin garuu gaate garaa waa dhala kun akka laasa. Yaa boo garaa waa dhala kana nama qabaayaan kan dhufeenya garaa waa dhala kun ilmaan kana gaa biyya san keessatti haalanni guwaawwanni irratti ta'ee jedhe amma haala dhiiseetiin jiraatan ma isaatu jalaa dha'ee dantaa isaati yoo fedhellee kanallee dhufee yoo guuratellee mee beekatuman bakka geessuun qabu isaa bakka ammaan Bilaal sun ol dhaabe moo maraatu jiraa isa haa maraachuu. Misiyoon ajala hatan jee kun okkatti laal magaalaa beeraa keessaa baga siisiisan gana ijjita gana ijjee shaararra fi gudaataa inni ammaan tanaan waan isaan jiru qabu garuu ani hunoo bakkuma inni itti nadiisee taa'utti irraa akkanuma dhalaa fuudhee ganda kaanii kaan keessa kanumatti fiigaa gadi hin dhaabbatu hormaa sareeti akka godhu qabu ilmaan ammoo akka godhu jiru ilmaan fuudhee nama ofii mala qabu nama ofii mana qabu nama ofii bakka qabuutu ilmaan kanaan jee ilmaan fuudhee wanni inni godhu takkallee hin jirtu ani amma yoo dhufee kaafellee na fudhadha jedhan nasheetuma tiriis akka godhu qabne waa takkoon inni godhu jiru barsanis ayyoon inni dalagadhee namni gabbee buskutaa baafate nagaan ilmaan fi guddifata ilmaan haati ilmaan torbaatuma guddifatti garuu ani yoon inni nam fudhadha ilmaan kiyya jees fuudhee ofiifuu maraate amma hunoo saniifuu qalbiin na dhaabbattee jirti. Eessa keessa sunuu inta jennee fidee honulleen osoo fidee ilmaan sanii wajjisan feetu war ilmaan sun maaltu isa fedha akkanumatti feeti malee yoo inni ilmaan guuree jaallatee deeme akka fedhii ishiin argattu eenyutu isa fedha ilmoo wajjin ilmaan keetii si lubbuun jiran osoo jiranuu wajjin ta'an odoon lubbuun jiruu gaafa nama hargama jiruu ittinaa isa godha ittinaa amma barsi laafee soorroon amma gaafsan of beeka nama guddaadha amma sobeetuma oofe malee asii haati haa maraattu jee ani maraadhu maaltu na maraachi maraatuun ta biyya namaa keessatti maraadhee hunaa geesse biyya tiyya keessa jira aalii tiyya keessa jira alhamdulillah taayatiin qalbi takkaan dalaga dagattaayaan isaa gattaa'uu na kutee kanatti mukarratti na hambise malee dhabama isaa godhu jaamma kun okkatti gante isaanii dhaqee achi abballee waliin agarree magaalaa keessaa hunoo beerritti ba'ee maaluma ta'e amma barsi laafee akkasuma duraan sirriidha baharaan hedduu jira waa takka si godhuu hin dandeenyu halaalarraa asii si boonyeetuma maraatu malee har'aan bakka takka jira biyya takka keessa jira osoo waan fedhe taatelleedha ijoollee isaa gara fedhan haa deemu deebi'ee waa takka si godhuu hin danda'u homaa si godhuu hin danda'u wanni takka ittiin itti hin jirtu waliin jirra kunoo amna za'a muraasa guyyaa tokkotti deemee wal bira geenyu kana dubbiin amma akkasanii miti. Dubbiin akka bishaan hedduu irra janii roorroon feete namarratti deemsisanii miti. Waa takka wanti si achisu hin jirtu. Nagaan dalagattee jiraachuu dandeessu wanni takkittiin sirraa irratti hin jirtu. Ijoolleen danda'e bakka jirtu si oofee gaafa dadhabe ofiif deebisu. Inni mataa ofiif deebi'a. Ati nagaan bakka takka teessu taasisa booddee. Almataa isaan barbaadu kana ganaa kana laaqamee jira. Namni kana laaqamaan kun hin ta'u kun haa hafu. Wanni takkittiin si achisu. Kun haa hafu garuu ilmaan kiyya. Ilmaan gara dhaqanii qabanii bara. Ilmaan sii jiru. Ilmaan osoo waan fedhe taate ilmaan haadha jirtu. Haati walitti qabdu bakka fedhe osoo inni fuudhee ardan irra deemini haadha biraan hafan ilmaan. Wanti guddannee miti abbaa akkamiti haati osoo bakka feetee jiraatte ilmaan san qabdu hin jiru. Ilmaan ammas inni fuudhee ardan deeme isa bira ta'anii jiru. Osoo inni illee guuree haadha fedhe osoo jaartii gaarii fedhallee itti fuudhee mee haadha lubbuun jirtu ilmoo nama bira teessu ni ilmoo nama bira teessu bakka haadha jirtu egaa wanni ish namni jaanii mataa keessa inni illee hin jaallatamu haadha ilmaan namaa guuree haadha bira teessu isa sanuu jaarsa wajjin hin bulu ilmaan wajjin san feetu godhan. Maaltu ilmaan wajjin? Egaa ayyadaan ilmaan abbaa tokko maaltu fedha?
Ayyadaadha otoo haati jirtuu fuudhee ayyadaa biraan ilmaan deddeemajuun ofiifuu bakka dhabee bakka ol seessisu dhabee muciyyoo sanuu namni jalaa fudhatee muciyyoo sanuu jalaa fuutee boosee ayyisiisu ati ijji akkanumatti akka nukutti addaa keessa deemi. Beerri sitti ba'ee waaqaanyii tantee amma laan nama guddaa gana ga'u kana salphee gana oli. Silaan abbaa bilaalii irra taa'ee habaja qaba silaa. Habaja qaba irra silaa abbaa dubraatiin talti isaa geessee irra. Abbaa baluu jedhee silaa habaja ga'a osoo beekee habajaa kana namni gaafa habajaan abbaa ofirraa malqa. Abbaa firraa mulqaa firraa mulqee bara amma xiqqeessee ganda isaanii biyya dhalatee guddate keessatti illee xiqqeenyuun ta'a dabranii jiru. Egaa xiqqeenyi baantitu abbaa ofii didaa jira. Didaa itti Oromoon duraanuu sumaatu xiqqeenya of naqaa of naqee. Sumaatu xiqqeenyaan of fedhe. Wanni nuti akkittiin sirraa sun jiru wanni akkittii yaadu sun jirtu. Ilmoon garuu nagarre sibiratti illee dha bakka keessa ifi maraatte ilmoon irraa raddarran gusini bakka fuute. Ilmoo waan akkam ta'u ilmoon ni deebi'a. Bakka fuutetti deebisi bilaal fisha. Kanuma siin ja'ani fi maraaddu siyaa maraachuu maraatte kunooyi. Gana cafaqanii miti maal si cafaqanii miti maal si riganii miti silaalaa akkanatti si diriirsanii ijoollee sirraa fudhatanii sila akka kiyya taate baalagee salphataa jaarsa salphataa arriifame kanumatti deemee ofumaa of salphisu hijaaba. Uburii tanaan silaa namni dhamanaa qabu waa dhamanaa dhiisee araddarratti xiqqeenya kana. Qabu mee namni uburii tanaa qabisa. Osoo maatiin isaan fedhanii osoo maatiin isaat maal jettuun ambii wayyatiin maatiin isaa. Ammoo noomcaan isaanii gurguddaan sunillee noomcaan isaanii xiqqoo gaajabaan sun kaamma fuudhe sunillee taa'ee waan waa daamoshiin dubbii tana quba qabdi fuutee ilmoo namaatiin ganta keessa deettee awwanni naan mari'attee awwanni dhaabbatu siimuu jiru deem jee sunillee biraa fiigaa hute. Achi qofaa miti amma nu birattis kabajaadhaati fakkeenyaaf gaafa achi jirtan sirriidha waan dhageenyu malee wayii agarra osoo nuti katti finnee itti qallee kabajnee gubbaa dhaabbannuu gaafa deebi'ee mas nu birallee kabaja amma kabaja birraa fuudhu. Kabajaa qabu. Oromoo birallee kabajaa qabuun Oromoon bal'oo miidiyaa kana gubbatti waan dalagu mul'isu jirra kabajaa. Egaa salphina abbaa fi hindi damoo qabu. Ammaaltu naan gahan takkaa intalti qamar gabbaate kana taate naan hin jenne salphina isumaaf salphise angaruu waan inni jedhu hunda oluma beekama miidiyaa kanatti Oromoo duratti ibsadha. Fuula Oromoo guutuu duratti. Salphataanis warra isaanillee salphisee ifillee salphate. Ijaaba. Ammaaltu naan gahe. Wanni siin gahin jirtu wanni si aarsatti siin jirtu wanni eegantana roorroon miidhaan sirra geessu takka siin jirtu. Baay'ee boonte jiraatu. Bakka jirutti waan du'e du'ati jee gaana quba qabdanii namni gumaa fudhataa biyya. Biyya san keessa yeroo biyya tokko jettee yeroo takkitti ta'e akka duraanitti zaa takkitti zaa kana kan keessatti kana jette teknooloojiin turte bilbilte zaa ganama taate zaa boodaas bira geenye jee seeranis hundaanuu namni bakka takka jiru namni bakka takka yeroo ofirraa wal dhoofu erga kabajaan dhabamtee namugaa kabajaa osuma wal kabajni osuma atillee natti jettuun tekkittuu sababa inni wanni oorutti of ta'e inni jeen isiilollee kun maali kabaja isaatiif eega micaa soddaa gaawwame sababa kanaan wanni godhee kabajaa fi gaanii silaa inni beekee kabajaa nuti isaaf qabnu micaa soddaatiif qabnu kabajaa saniif siin lollechitti asitti dhuftee irra gaawwaa takka osoo inni waa fedhee balleessee irra gaafiddee jatamii nama ijaba warra keenya duraa dhaabbata ganaa kun ganaa eessatti nuti maal jedhu fi maal jee kabajaa gila san mara ofirraa fuudhe irra maal jee dubbata maal kamii dubbata qarqara yakkan baane na seera fi heeratti illee isinillee na quba qabaadha haaluma sanirra haa deddeemu ani ilmaan kiyyaa wajjin taa'eetiin dalagadha gaafa of argine nu ganuu deemee kun waan wajjin jiranii na gargaaranii du'aa jiruuti yaquba na qabanii biyya sanirraa kaasanii biyya kanatti akkan ilmaan kiyyatti galu na godhanii as keessattis booyu hin dhaqqabu. Wata akka booyu banaa deebee maalumaan na boochisee kooppileetiin jeetiin ililchaa'u baga akkanatti sirraa dalagam ciyyoo san si harkaa fuudhe sun ammallee itti kennina. Haa maraatee maal duraan maraatee miti amma biyya dhalate tana keessatti haatti kofluu namni isa hidhulleen hin jiru. Marata kana duraan biyya namatti maraate jennee namni illee jibbee irraa jibee balleen haala isaa kana jibbeetiin on ani itti bilbileetiin itti himee miti re aaree meeboo achitti namti dinjeeni fuudhetiin umaa achitti dhaqee namatti ergu amma abbaan of xiqqeesseefi abbaan dhayeetuun ajjeesa amma yoo argee hin dhiisu. Isaan waa takka wanti siyaachisaa ta'e wanti aarsates wanti inni si godhaates hin jirtu yoo Oromoo bal'oo fi nutis sibira jirraa gargaarsanii waan hundaanuu sibira jirraa wanti alhamdulillah ani sinnaa jiraachuun abbaan na dhale jiraachuun ummaan tiyya jiraachuun obboleeyyan tiyya jiraachuun alhamdulillah hundinuu ni jirti obboleeyyan tiyya rabbiin nagaan na deebisee akaakiyya baay'ee kiyya odoo waa takka hin ta'in biyya tiyyatti na deebisee alhamdulillah namni fayyaa qabu waan dhabe qabu waa takka fayyan qabaa birkiin tiyya guutuun nagaa qabdi alhamdulillah waan nan fayya nama fayyaan qabneetu waan qabne malee namni fayyaa qabu waan dhabe qabu fayyaa guutuudhaan qabaa obboleeyyan kiyya ilmaan kiyya goonetti shururuu godhee guddifadhaa qabu darbamaa kana rabbina irraa darbinaa
Egaa buleeyya kiyyeessinuu as gubbatti gubnee humaa guyyarraa waan gammachuun argitan waanuma gaddaatiin as gubbatti ol baanee iyyina waan gammachuu takkaanuu mee qoflaa taphaa as gubbatti isin ol baanee taphanne inshaallah wajjumaan taphatu teenya inshaallah Abrahaam gaa hanagaa isaa filate karaadha rabbi akka yaada isaa haa ta'u ani waan hin qabu. Ani garuu ilmaan kiyya wajjin nagaratti haa ta'u du'aayina godha obboleeyyan kiyya qaalii kun obboleessa kiyya kanallee rabbiin bakkaan naa ga'u rabbiin eegaa baroomsallee fixee hojii bareedduu qabatee nama bakka guddoo ga'u baroomsa jira amma fixuudhaaf hoggaa lama qofaa taafee fi obboleeyyan kiyya du'aayina godhaa fi salleedha. Eegaa kun ijoolleen teenya tuunis akkuma faffacaatee namni abbaa kiyya bira jirulleen hin jiru amma giseen an dhufu tana inninis dhufee xiqqishoo idduunis boqonnaa qabaa. Saniif hanga baroomsatti deebi'u inninis kun orma bira jiraataa na laalaa bakka jirurraa yoon hin rakkoota akka himadhe fiigee dhufee na laalaa akki gaayamanitti taa'ee imimmaan dabucaan akkatti duguuggadhu sun hin jiru obboleeyyan kiyya biyya tiyya keessa hin jira mataa ol qabadheetiin boonee seeraan akkasitti irraa hugguree isallee jiraachuu danda'u laata na durarra yoon an deeme maas deemtan hanjuu danda'u biyya tiyya keessa hin jira. Saniifu du'aayi naa godhaadha du'aayi nu bira dhaabbadha rabbiin umrii dheertuu aalii teenya keessatti illee nutilleen abbaa fi haadha keenya illee rabbiin umrii dheertuutti nuu kennee nurra haa jiraachisu nutillee ilmaan keenyarra nu haa jiraachisu obboleeyyan kiyya inshaallah ani fiigoo gammachuu malee tagaddaa isiniin maru jeetiin jira waa takka gaddatiyya illee gammachuutti jirjiireetuman akka isinillee gammaddan qalbiin hin cabne isin godha malee ganaa qalbii isiniin cabsu obboleeyyan kiyya inshaallah Abrahaam Baye jira rabbi isaa olin deebisini aade deemu inni laala argu deddeemeti eega namni gaa ala bareesse duubete gonni juu guddinaa fi kana keessan jirtu rabbiin guyyaa keessaa gana nama galche kana waa'ee isallee dubbatu hin fedhu arraan tan obboleessa kiyya sanatti dhufee kun wardaan maal reerti fiidoollee hin marree jettanii yaaddottan jeetin obboleessa kiyya wajji ol bahee fiidoo isinii maree kaddaallee ni jira ijoollee hedduullee na gargaaru jira na bira dhaabbatanii na jajjabeessutti narraa isallee efanna si deeme qalbi takkaaniin kun taa'utti jira woo gaafa innas keessa jiru hedduun cinqamaa woo dhufee mu'aawarnarra oolchaa woo kam jeetiin sodaadha amma inumaa dhabama ta'echi achumaa unatti gadi deebiseen achumatti tabiraa isaa mudu jeetiin takkalatu jira kun itti mudee abaarsi gaa namatti qeebalama eegaa si haa iji siisoo takkuma korbeessareetti shaararra atiinuma iji alarra deemi jeenitiin jira kun akkasumatti iyyutti jira eegaa ni maaliin godha amma isallee nabaaruudhaan rabbiin iyyaa isaa haa guutuuf anis Halin ilmaa kiyyarratti na haadhiisu jeetuman du'aayii godhadha obboleeyyan kiyya isinillee du'aayii naa godhaadha inshaallah hanga gammachuudha walitti deebinu assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh